Jalqaba irratti hangafoota oduu isin biraan keenya Oromiyaatti qonnaan bultootaa fi hojjettoonni mootummaa deeggarsa milishaaf birrii akka buusan dirqisiifamaa jiraachuun himame. Biyyi tarsiimoo obsaa irratti hundaa'ee qabdu Iraan baha giddu galaatti akkamiin dhiibbaa uumuu dandeesse guutuu isaa isin biraan keenya. Afyaa'iin duraanii Ameerikaa Naansi Peeloosi Dimokiraatonni filannoo mo'amuuf Baayiden komatan. Israa'el salphatti iddoowwan niwukileeraa Paakistaan rukutuuf karoora qabaachuun dhagahame. Kanneen amma dhageettan hangafoota oduu guyyaa har'aatiif qabannee gara oduu bal'inaan qabanneetti ceenaa wajjin tura. Oduu balballoomii oduu har'aatiif qabannee isin biraan geenna wajjin turam. Oromiyaatti qonnaan bultootaa fi hojjettoonni mootummaa deeggarsa milishaaf birrii akka buusan dirqamsiifamaa jiraachuun himan. Qonnaan bulaan godina Arsii lixaa aanaa Kofalee tokko jalqaba bara 2024 eegalee jiraattonni sagantaa nyaataa barattootaa uffata milishaa fi dhiyeessii nyaataa milishaaf mallaqa akka gumaachan gaafatamu himan. Barbaachisummaa sagantaa nyaataa barattootaa irratti kan amanan ta'us hanga ammaa nyaanni tokkollee barattootaaf hin kennamne jedhan. Itti dabaluudhaan qorannaa qonnaan bulaa didee hidhaan kan isaa eeggatu ta'uu eeran. Hojjetaan mootummaa Addis Istaandardii dubbisee gama isaatiin deeggarsa namoomaa yookiin milishaaf akka ta'e osoo nuu hin beeksisin mindaa keenya irraa hir'isu jedhe. Daawwattootaa fi dhageeffattoota Ardii Miidiyaa Neetworkii toora YouTube chaanaalii kennaa sabiskiraayib godhaa akkasumas laayikii godhaa. Laayikii gochuun keessan gatii nuuf qaba akkasumas sheer gochuudhaan miidiyaa keenya kana deeggaraa maatiis ta'a akkasumas yaada keessan koomentii jala nuuf kaa'aa. Oduu itti aanutti yoo ceenu immoo biyyi tarsiimoo obsarratti hundaa'ee qabdu Iraan baha gidduu galaatti akkamiin dhiibbaa uumuu dandeesse guutuu isaa isin dhageessifna akka armaan gadii kanatti. Ayatollah Ali Khamenei hoogganaan Iraan duraanii Ayatollah Ruhollah Khamenei du'uu hordofee aangotti dhufuun Iraaniif Israa'el baha gidduu galeessaatti biyyoota jajjaboo lama garuu ergaa walii jibbuun ijaa walitti tufanidha. Yeroo kan arrabaan yeroo kaan ammoo misaa'ilaan wal haleelu. Isa fageenyarraa walitti dhaadataniin alatti marsaa lama misaa'ilaan wal haleelaniiru. Akka har'aa argaa wal jibban kana osoo hin taane waggaa 45 Iraanii fi Israa'el michuu turan. Inumaayyuu Iraan Turkitti aanuun biyya Arabaa lammaffaa Israa'el akka biyyaatti fudhatteedha jedhama. Iraanitti bara 1979 warraaqsi bulchiinsa sirna mootii Shaahii kuffisee aangoo qabachuu hordofee ejjannoon Iraan baha gidduu galeessaa keessumaa Israa'el irratti qabdu guutumaan jijjiirame. Ayatollah Khamenei akkuma aangotti dhufan diinota lama qabna jechuun dubbate. US fi Israa'el haasaa jalqabaa taasisaniin US seexana guddoodha, Israa'el ammoo seexana xiqqoodha jechuun ibse. Israa'el baha giddu galeessaa keessatti bakka buutuu Ameerikaa akka taatetti fudhachuun beekamtii mootummaan Iraan duraan ture Israa'eliif kenne irraa mulqe. Kanarraa ka'uun Iraan hanga amma Israa'eliif beekamtii kennuu qofa osoo hin taane akka diina ijootti farrajjee jirti. Israa'elis taanaan ilaalchii fi ejjannoon isheen Iraan irratti qabdu yeroo gara yerootti jijjiiramaa fi hammaachaa dhufeera. Hamaasiif Hizbollaa kan amma ittiin lolaa jirtu dabalatee hidhattoonni Huutii fi milishoonni Shi'aa Sooriyaa fi Iraaq keessa jiran leenjisee shororkaaf kan bobbaasu Iraanidha jechuun itti dhaadatti. Ameerikaa fi Israa'el qofa osoo hin taane biyyoonni lixaa kan waliinis walitti dhufeenya Iraanii baay'ee dhuma nagaa hin qabdu. Kanarraa ka'uun biyya qoqqobbii garaagaraa jala jirtudha. Ofii Iraanii dhiibbaa biyyoota lixaa dandamattee walakkaa jaarraatti kan dhiyaatuuf baha gidduu galeessaa keessatti akkamiin dhiibbaa qabatamaa uumuu dandeesse kan jedhuuf waraanni baha gidduu galeessaatti eegale kun callisaa fi obsa waggaa dheeraaf Iraan ittiin beekamtu qoree jira. Baha gidduu galeessaatti Iraan humnoota hidhatan maaliif deeggartii kanneen jedhaniitiif immoo xiinxallaa kan isaan qopheessineerra. Ayatollah aangotti osoo hin dhufin akkamitti US gowwoomsee qalbii ishee hawwate kan jedhee fi Iraanitti erga warraaqsi Islaamaa bara 1979tti mootummaa duraanii aangoo irraa kaasee hoogganaa olaanaa super leader lama qofa qabdi. Kan jalqabaa Ayatollah Ruhollah Khamenei yoo ta'u kan lammataa fi amma aangoo irra jiru Ayatollah Ali Khameneidha. Oduu filannoo Ameerikaatiin wal qabateen immoo afyaa'iin duraanii Ameerikaa Naansi
Peelosii Dimokiraatonni filannoo mo'amuuf Baayiden komatan. Afyaa'iin duraanii mana maree bakka bu'oota uummataa Ameerikaa Naansii Peelosii otoo Baayiden dorgommii keessaa dafee baheera tahee silaa warri Dimokiraatii mo'achuuf carraa fooyya'aa qabaatu ture jette. Peelosiin Waashingiteen keessatti nama siyaasaa jabduu taate gaazexaa Niwuyoorkiitti akka himtetti otoo pirezidaantichi dafee dorgommii keessatti bahee kaadhimamtoonni biroo carraa argatu ture jette. Dimokiraatonni filannoo kibxata irratti mo'amuu booda quba walitti qabuun kan Peelosii kun isa booda naati. Baayiden Doonaald Tiraamp wajjin falmii dadhabaa tahee taasisuu irraa kan ka'e Peelosiin warri Dimokiraatii Baayideniin akka dorgommii keessaa baasan dhiibbaa gochaa turtus pirezidaantichi yeroo dhumaa adoolessa keessaa dorgommii keessaa bahe. Baayiden yeroo duula isaa dhaabu pirezidaantii itti aantuu Kaamaalaa Haarisiin bakka kan buuse yoo ta'u isheenis kibxata darbee filannicha mo'amteetti. Peelosiin akka Niwuyoork Taayimsitti himtetti otoo Baayiden dafee dorgommii keessaa baheera taheeti kaadhimamtoonni Dimokiraatota biroo paartii isaanii Waayit Haawusitti bakka bu'uuf dorgomuu ture jette. Kaamaalaa Haaris illee otoo adeemsa dorgommii akkasii keessa dabarteetti tahee jabaattee gara fuulduraatti deemuuf humna argatti ture jette. Suni waan hin taaneef amma waan tahee fudhanneetu jirra jette dubartiin koongiraansii Kaalifoorniyaa marsaa 20ffaaf manichatti filamte. Pirezidaantichi battalumaan Kaamaalaa Haarisiif deeggarsa waan kenneef kaadhimamtoota biroo gara dorgommichaatti fiduun waan hin danda'amne ture. Otoo dursee baheera taheetii bu'aan argamu adda tahaa ture jette. Duula Kaamaalaa Haaris warreen hojjataa turanis Baayiden dafee dorgommii keessaa bahuu dhiisuusaa komatan. Joo Baayiden pirezidaantii tahee otoo jiru duula haalaan gaariidha jedhamu hojjanne. Kaamaalaa Haarisii fi Dimokiraatonni mo'amuuf sababni tokko Joo Baayidenidha jedhee hojjataan duula filannoo maqaan isaa hin eeramne. Hojjataa duula filannoo Baayiden kun ture namni biraan immoo Haaris sababii turte jedhe. Doolaara biliyoona 1 baastee akkamiin hin mo'attu jedhe hojjataan Baayiden duraanii kun. Gargaaraan Baayiden duraanii maqaan hin dhahamne gaazexaa siyaasaa Poolitikotti akka himetti gorsitoonni pirezidaantii duraanii Ameerikaa Baraak Obaamaa Joo Baayiden akka bahuuf deeggaraa turan. Kaamaalaan immoo kaadhimamtuu akka taatu hin barbaanne ture jedhe. Senaatarri Peensilvaaniyaa Joon Fetelmaan mo'amuu Dimokiraatotaaf kanneen Baayiden baasuudhaaf karoortaniitti quba qabeera. Senaatarri bara 2016 fi 2020tti dhuunfaan warra Dimokiraatii keessa pirezidaantummaaf dorgome Baarnii Saandaris paartichi uummata hojjataa taheef dhaabbachuu dhiisuun komate. Hoogganni Dimokiraasii haala amma keessa jiru akka fudhannuuf tiksinuu gaafatus lammiileen Ameerikaa garuu aarii qabu jijjiirama barbaadu sirriidha immooti jedhe. Dimokiraatonni bu'aa filannoo kanarraa hin baratan taha jechuunis hime. Dura taa'aan koree Dimokiraasii biyyaalessaa Jaayim Haarisaan deebii sana Saandarisiif X irratti kennaniin waan dharaa jedhaniiru. Oduu tardaaf xumuraaf qabanneen Israa'el salphatti iddoowwan niwukileeraa Paakistaan rukutuuf karoora qabaachuun dhagahame. Paakistaan humna niwukileeraa taate caamsaa bara 1998 yeroo tulluu Chaagaa'ii bulchiinsa Baloochistaan keessatti niwukileera 5 geggeessite. Paakistaan ajandaa niwukileeraa ishee piroojeektii 706 maqaa koodii sagantaa qorannoo fi misooma meeshaa niwukileeraa Paakistaan hojjechuuf qophaa'e jalatti hojjechaa turte. Muummicha ministeeraa Paakistaan Zulfiqaar Al-Button kan jalqabame yoo ta'u Indiin hooggansa muummicha ministeeraa Indiraa Gaandii jalatti yaalii niwukileeraa jalqabaa caamsaa 1974 erga geggeessitee booda. Paakistaan bu'uuraalee niwukileeraa barbaachisan kan qopheessite yoo ta'u galmadhuma meeshaa niwukileeraa diizaayinii gochuudhaan meeshaa ciccituu baasuu, qulqulleessuu, qopheessuu fi qabachuu irratti ogummaa argatteetti. Balaa haleellaa qilleensaa Israa'el dhaabbilee niwukileeraa barbadeessuu danda'u irraa kan hafe wanti hundi daandii irra ture. Paakistaan kan caalaa hammatu ammoo ollaan Hindii dhihaa waan akka boombii niwukileeraa sodaachisaa fi diigaa ta'e akka harka hin galchineef hojii waloo Israa'el Hindii ta'uu danda'a ture.
Paakistaan nageenyaaf icciitii meeshaa niwukileeraa ishee irratti baay'ee yaaddoo fi sodaa keessa turte. Bara 1970 fi 1980 keessa qondaaltonni Paakistaan yaaddoo isaanii kan ibsan waggoota 17 dura gaafa 7 adoolessa 1981 humni qilleensaa Israa'el haleellaa qilleensaa tasaa Iraaq keessaa gadi fageenyaan raawwatameen riyaaktarii niwukileeraa Iraaq barbadeessee ture. Sanatoonni tokko akka jedhanitti raadaroota Paakistaan yaalii niwukileeraa duraa xiyyaarota F-16 Israa'el naannoo qilleensaa ishee keessatti adda baasan. Kofi Annan barreessaa olaanaa UN bara turetti Bill Clinton ammoo pirezidaantii Ameerikaa bara ture san UN keessatti ambaasaaddarri Paakistaan Annan waliin kan wal argan yeroo qondaaltonni olaanoo bulchiinsa kiilontoonni waliin wal qunnamanii haleellaa Israa'el sodaa qaban dabarsaniiru. Kan nama ajaa'ibu Beniyaamin Netaniyaahuun yeroo sanatti ministeera muummee Israa'el ture. Kallattii Netaniyaahuun dhaabbata mootummoota gamtoomaniitti bakka bu'aan dhaabbata Israa'el Isidore Goldi hidha isaanii Paakistaan Ahmed waliin adoolessa 1998 wal argan. Gama biraatiin ammoo USA keessatti ambaasaaddarri Israa'el Eliyahu Beni Elisar Ameerikatti ambaasaadara Paakistaan Riyaaz Kokkar waliin marii taasisaniiru. Beni Elisar lamaan isaanii iyyuu mootummaa Israa'el Beniyaamin Netaniyaahuun durfamu meeshaa niwukileeraa fi dhaabbilee niwukileeraa Paakistaan karaa kamiinuu miidhuuf akka hin yaadne ergaa mirkaneessanii dabarsaniiru. Daawwattootaa fi dhaggeeffattoota Ardii Miidiyaa Neetwoork oduun keenya karraaf qabannee kanuma waan nu wajjin turtaniif galata dachaa isiniif qabna.